Hordoftoota waraabbii akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii tolee har'aan tana gaa Google Translation waan ajaa'ibaa nuuf qabatee nuuf dhufee jira. Har'aan tana immoo wanni nuuf qabatee jiru barreeffama haala Ingiliffaadhaan jiraatu, Arabiffaan jiraatu, afaanota garaa garaatiin yoo jiraates afaan Oromootti nu jijjiire. Itaan tolee hordoftoota koo sagaleen yoo dhageeffachuu barbaanne immoo wanni godhuu qabnu bootanii gara jalaa qas jedhanis ingiriisa kana qaqqabuudhaan maal ajajna iddoo maayikii kana erga qaxxuufne please read this page jenna. Adonjaan Jero ammaa kaalaa afaanota 100 barattee diaattee jirti yhtä kuin suurempi kuin hiikkaa, Bärdhaneessu, afaan hunda, yhtä kuin suurempi kuin Toora ala, interneti malee hiikuu, afaan 59 keessatti battalumatti hiikuu, afaan yhtä kuin suuraalee, hiikkaa gaariita, avkaasuu galchuun yhasava afaan lamaa bälöliä irratti hiikkaa, värees. Tolega application kana salphumatti argachuudhaaf seentanii maal jettanii barreessitan findjob.com jettanii erga barreessitan kanumaa job jedhu kanarratti eeggachuu qaaftanii bal'isee isiniif dagaa haala kanaan hordoftoota kiyyaa. Tolega itti aansuudhaan immoo search baringii kanarratti immoo gaa spellingii saa gaa laa jettanii erga barreessitan search irra godhatanii bal'isee bakka application irraa argattanii isiniif fida haala kanaan gara gaddeemuudhaan Oga suuraa tan isiniif fidee language translate voice kan jedhu kana ergattu itin yeroo takka erga gaddeemuudhaan gaa erga kanatti barsiisanii fidee iddoo install jedhu kanarraa argachuu dandeessanii as gattu itanii turtii gaarii hordoftoota koo nagaan jiradha.